biitii takka nan asal lafa daba jidduu isaa qulla booda himuun hin jiru. Zabanaan nama nagayaa ta'e kana osoon kophee xiyya keessatti ifdhoo iseen fedha beekta wallahi. So embarrassing, you know. Generalli jiru, ministeerri jiru. Mootummaa garagalchuun nun barbaachisu kuttee waan hin jeefine sitti mamma. Qabsoon hidhannoodhaan normaalii silaatii ol nyaata. Qabsoon hidhannoo naannoo Tigraayittis, Amaarattis, Oromiyaattis gaggeeffamu caasaalee kana nyaateefitu jira. Diinagdeen laamshee jira, biirokrasiin laamshee jira. Amma bar bulchaan maal hin jiru. Milishumaatu nama cafaqa malee wanti tajaajila uummataa sadarkaa qabaleetti kennu hin jiru. Gara gadiiti humnoonni qawweedhaan itti fincilan sirnicha nyaatanii akka hirmaatti fitu jiran. Gama oliiti osoo namni humni biraatu hin dhiibin muummichii fi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jiran. Maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama sii ja'uun hunda firraa ari'ee nama isin haala gaashee ja'u qofa bira kaa'e. Kaakistokrasii waan jenni jira. Kaakistokrasii jechuun maal jechuudha? Hoggaa namoonni dandeettii hin qabne, amanamummaa hin qabne, naatoo uummataa hin qabne, incompetent, irresponsible, corrupt warri ta'e qofti hoggaa biyya bulchan kaakistokrasii jedhama siistamni sun. Kanaaf ministeeronni kun amma qaalchanii sodaatan. Namichi inni arrabsa ni ari'a ni hidha. Kanarraa kaka'e waan dhugaa takka itti himan. Waan inni gubbaa kaffitu kunaasirraa hin jiru. Fudhataniituma usan. Waan fudhatan san immoo hojiitti ni kan maaliif itti namanan? Takkaa itti namanan, takkaa dandeettii isaan qaban, qaallichinii fi ministeeronni isaa wal quban qaban ni fakkaatan malee. San qofa osoo hin ta'in biyya ollaa hundaan wal lolee jira. Somaaliyaadhaan wal lola, Eertiraadhaan wal lola, Jabuutiidhaan wal lola. Keeniyaan keessa tureenis akkasumara jaalaltiin jirtu. Uganda, Rwanda, addunyaa mara except Emireet malee. Biitii takka shariika Itoophiyaan jirtu irra nan. Gama dippiloomaasiinis dhidhiitaa fi walibbuu unnecessarily amma akka Somaaliyaa kan hoggaa laaltan waan nama qaaneessuuf dalagame. Fakkeenyaaf gama diinagdee fudhadha. Diinagdee kanaaf fise inni guddaan lola. Garuu waan lolarraa hafte akka waan biitii sun uuftee yoon an beekuu baadhe malee biitii sun gaaza lafaa ba'u ka gurgurtee maallaqa keessu dhabde hin qabdu. Masaraa mootummaa ittiin jaara. Riizoortii isaa fi namoonni muraasni qofa itti bashannan ittiin jaara. Maallaqni lolaan dhume. Lolli maal godhe? Qonni akka hin dalagamne godhe. Ganda keessan bilbila gaafadhaa. Keessattuu isin daasporaan hoggaa biyya dhaytan. Finfinnumaa fi Adaamaa fi Dirree Dhawaatti qamaatanii dhuydanii jaartii fuutanii galina. Ganda keessan dhagaa galaati ilaala uummata. Namni bahee galaan jiru dalagataan jiru. Naganni hin jiru. Asal lafa daba jidduu isaa qulla booda himuun hin jiru. Investmentiin biraa haaraa dhufuu dhiisi. Biyya keessaa'u maallaqni bahee dhume sababa lolaatiin jechuudha. Wanni ammoo waachaa jirru tokko maqaa keenyaan bara kaleessa Oromoon hin bulchitu jenne hin dandeessu bikkaan dhaqetti an zamanaan keessattuu callise kana zamanaan nama nagayaa ta'e kana zamana dippiloomaasii kana nama hedduun argamu hogganoota biyya adda addaa waa'ee warra Itoophiyaa bulchaa kana hoggaa isaan haasayan osoon kophee xiyya keessatti ifdhoo iseen fedha beekta wallahi so embarrassing you know namni keenya ka sirna san keessa jiru jeneraalli jiru ministeerri jiru ka kanaan hin qaanu hin jiru maaliif tokko maqaanu nyaatan alagaa duraanu maqaa keenya hin jaalanne daran dhugeessaniif jechuudha. Tokko maqaa keenya qabatanii deeman. Lammaffaa waan leencoo lataa jiru jira. Waan jaarsi sun jiru ilaalchisaa jaalatanii jibbitanii dhaggeeffadha waan inni jiru. Nullee mootummaa Oromootii miti jennu nuti hin filanne gaa. Sirni kun qabsoo Oromootiin ol bahe. Maqaa Oromoo dhayata. Badiin isaa haga feete yoo akkanni nurra maxxanti. Jaarsi elemoo jedhamu tokko yoo jiraate ijoollee hedduu keessa gurbaa guddataa yommuu qabaate guddataa yoo haate mucaa warra elemoo santu hatee barjan. Guddataa qofaa yoo ganda hundaatu waliin maqaan xuraawaa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa sirni bifa kanaan utubaaleen sirna biyya hagar mangista akkaa'u state bifa kanaan gaafa shoshorroqee bututaa'ee laaffate mootummaa qofaan ka kufu. Biyya wajji kufa state kollaapsiidha jechuudha. Biyya hoggaa kufee laaftuutti hin fudhatina. Haa toltu, haa baddu, biitii takka eega ijaaramte booda qoybu, sirreessu, sirneetti tolchu, hamtuu isii irraa laaffisanii mootummaan sun mootummaa nama miidhaa nama raangee suuraa laafisanii kan nama tajaajiltu godhuudha malee biitii takka adda facaanan callee dukkana keessa facaatee beeke. Somaaliyaa laala, Yemen laala, Liibiyaa laala. Biitii diigamuun is very dangerous. Kanaaf ammoo inni lallabaa jiru maali? Sirna garagalchuu maal osoo taate har'aa miti gaafa tiyoorii qofa qorannetanii waggaa fudhu fitteemi guyyaa 40 nutti hin fittu hin jirtu ree waan bututee xiqquma itti buunaan bara mana utubaan isaa laaffate xiqquma tiraaktarii itti buunaan kuutee beeke takkaa'u muka jirmisaa shame rirmi fitte gaafa tokko qilleensi xiqqaa tokko lafaan dhaya. Amma sodaan an qabu maali? Sirna kana daddafnee karaa tokkotti itti baasuu baannaan maqaa keenyaas gaafa Oromooti biitii jiide. Gaafa isaanii jiide waan jaamurra dhufnaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in biitii adda facaateeti nuus walii keenyaas ollaa wajjinis rakkoo keessa seenna ka jehuuni. Warra mootummaatiin chaalenji godhuu barbaada warra sirna san keessa jiru. Nama mootummaa san keessa jiru parsantii 5 hin gahu ka gurbaa deeggaru. Kurnanumaaf 5 saniif chaalenji godhuu barbaada. Qaanyii kana keessa akkamitti dhufne? Laaftuu sitti fakkaatiin hoggaanaan
akkana dubbadhee qaanii adimit godhu garuu amanu malee keessa ba'uu hin dandeenye. Nama jaarte moo kophaa fiida. An kophaa mul'adha takka kophaa fiigeen beeku. Nama waggaa ol baafte akka heetaati shimbiraan nyaata. Arra dhiisii kaleessa gaafa silaa kophaa fiigee sansanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara I built that. Waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhu irraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyanarraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee nin qoradha nin leenjisa nin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibatti irra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoo irraa ilaala akkan tana dubraa takkatti hoggaan biyya gane bira dhaqeetiin qaqqabadhee arge. Hoggaan jedhamu macarookaa isaa hin ol arge beek miilarraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jirra sammuu jaarre nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isinirraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. We have built. An kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru sanii yaadina. Kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu Prime Minister ta'ee itti fufuu jechuu miti. No, we don't have to, we don't need to. Sirna dimokiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba. Number 1 yoo kana butaates number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u. Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti qaba jechuudha. Sirna dimokiraasii keessatti sirni dimokiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama. San qofaa miti. Mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimokiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jedha. Lakkoofsa namaa fi maallaqa. Nuti lakkoofsa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna. Maallaqa irratti dalaguu ammoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha.